ati masan kisa sigela seneti libira jira accounti protein silalu harka hafarsarta asli mana sayarta sinje de bari yosa wallahi billahi jura ilu ke san sitin barresine sila waye mamman nuri dubatara wa mali barresine arafate asli ما تعرفنا كنا نتعرف والله ولي كيسانو ليفا والله هاكما هذا سيناتي مباتو يوري فتي ترتي بابا كي يتي كرمانو ليفا ونوغنش بابا كي يدوبار بياتيس ليفا يالي arata katina kename ani wallahi duga dubacho fi rakon gudani asli bira lenjiro maman nurim bira lenjiro rakon gudan ijolle mo wajin jiru bira jira warru molin jiru wolu mol fakkanne wajin nyanne wajin du nu bira jira to ko wajin nuti wajata jiru ifafi bilisa be kamada baagala kenna ifafi bilisa be kamada halkani guya wallahi ani jarti tiyan walla bejra hosni nje namantani ennu lembe ko mamma nur mata isatimbe takka manatti galembe ko erga dabata kanatti dabalamne arda dabata afun fodo titti galte gara takitti bir akabi bultaati akana arra garu namni o mafe leote ubate ata oso nubatin public rana mafidu danda akka beeksisuutitti haga humna keennatiin irratti hojjannee jirra hilluunaa dhaabbata kanallee eegnee jirra namni tokko gaafa dubbatu ofii isaati waanuma hojjete ofii isaati ofuma mi'eessumaaf yoo kadeemu taate ayasfalle tikikkila adenne faktii dhugaa jiru walitti dubbataa jiraachuun immootu rabbillee akkas jaalataa hin argitanii biyya kana keessatti baagalti teenna jiraattota biyya kanaa wajjiin halkanii guyyaa fiinee wajjin jiraataa jira. Har'a garuu namni nama wajjin jiru tokko nama jara gara galee akka nama badatti harka walitti dhayaa yoo deemu taate tikikkila adeemna. Hojjannee jirra. Hojii hojjanneef immootu isin madaala hojjettanii jirtanii argachuu qabdan jedhee nuu kennee jira. Weel jennee fudhannee jira. Nuti waan nuu kenname san gara gallee asliifadhaa kennamuu qaba. Jechuu dhabutti dogongora jenne ol bahee dubbadhe keessaan illee haasofneerra. Kanaaf walumaa galatti gaafa nama arrabsu namni gaafa namaaf nama walitti naquuf deemu dhaabbatee osoo ilaale gaarii. Kanaaf qola mararraa baasanii haasa'uun faayidaa qaba. Yaa barnoollee hooma san shoorba isin dhuddan san dhuguu muddamne bari yeroo jalqabaati chaalenjiin nuu kennan isanu. Amma waan goote. Nama manura kami beida. Ina ani kama dhugaa rabbi natti argu jechuun bilbila alsitti illee mee nasrillee haasofne maamannuri ni salfadheetti nasun. Ani maalinni bakka akkaawunti masirkii kiyyarraa dhabutu bakka sammuu kana xilna gore noomati qonna arda beida akkami miskiina uf jala lalaat. Akkaawunti gaaf duraa amanamee natti kenna masirkii kiyyarraa gaafa dhabu waan kana gaaf durallee an dhiibataa ture maaliif an namaa walitti bu'uun barbaadu beida. Orbiti mataa kiyyaatirra jiraachuu barbaada an beektaa akka danda'e nama walitti barbaadu. Akkaawuntii kisee tiktook sirkii kiyyarraa dhabu hirrifadhe an birri miti. Akkaawuntii fudhanneerra galatoomi osoo atuu galatoominaan jette nasriin galatoominaan jedhe birriin galee galuu baatee dhimma kiyyaa miti ture. Kanuma waliin nu buuse namni guddoon oolchee waa wali buufne doktor amma waan komishinii balleessuuf ati akkas jettee kiiloomeetira meeqa duuba deebi'aa jirta. Shayini illee dhufani gurgurtaa hedduu waliin jirra. Hundaafuu hundi keessanuma yeroo tokko afoo hinaa illaa walii jedha. Afoo hinaa illaa ol kaane warri Dubaay. Taa doktor dhiisa. Dhaabatee dhiifame dhaara doktor. Wallaa kun dhaabatee yeroo jalqabaatti akkasuma warra Suudii illee bakka maammannuuri bu'ii dhiifama warri sagalee nyaataa warri maamaqaatti maammannuuriin arrabsita maammannuuriin dhiifama hundi keessan afoo inaalillaa ummata kiyya afoo inaalillaa أبونا لا عندي جيسان أكرباين الدنيا أبونا لله سيدنا ولو استعن الله أبونا لله يعني جراني قال توما بقى واقع نجان ترى السلام عليكم مثال أنا سرادان دا دكتور أنا ما تسيقال في أنا كيسا ومن كارور فاتي أنا سرادان دا بشير نياتو هدابر نبلي نياتو مكانا قرأتا أسري تكتي أسري تكتي من السلام عليكم
وعليكم السلام. nuti akka nama tokkootitti akkasi koomandootitti si jaalanna beekta. ايش هي؟ Laakiin dubbiin ati kalee dubbatte waan seera si koomandooleen cabsite. مرات اوبر براندتي كنت كنا في دي فمو Jechuun qabdu. Laala wanni akka safaata akkasii hannu nu beek. Nuti warra uumee haaloo ummataati waa hunda beeku osoon warri lafaa jiru. Yoo jechuun warri chaalenjii kenna kun illee kan si dhooggatu taate ila maarreen osoo jirtu ol kaatanii warri Dubaay marma jechuun nurraa dhoggaa warra miidiyaa kana. Nasrii fixannee jirra dhiisaa Nasrii fixannee jirra kanarra afaan barataa beekta. Nasrii fixannee irra dubbii duuban deebina please dubbii duuban deebina please dubbii duuban deebina Nasrii no dubbiin haarayatti lafaa kaatii namni afaan walitti darbaan barbaachisu laala Asli dhaaba yaada. Abo jarraanu kan naaka. Abbee bade yate kallitti. Namni ne booda kana. Afoo mina Allah salaamu alaykum. Yaaddi jarraanu kaanu hiitani. gadaa gadi buusaa abbaa yaada kennachuu barbaadda Jarraanu kan na jarra gada. Salaamu alaykum. Hundi keessan guys gadaa roosarantii qabuusaa namni ol galtanii barbaadan akkaawuntii keessanii naasaya kalaas akkaawuntii keessanii naasaya koota Nageenni bu'ee asliin dhaabate dhiifama gaafate dhuma. kalaas akkaawuntii keessanii koottaa sukkaara keessan obbaafadha Asli mucayyoo Liibiyaa takka Taarsii takka agalchinu biyya galuu qabdi rakkoo hamaa keessa mutamma ajandaa biraa jijjiirra. Ajandaa kana dhaabatu qaba. اما وجولي ورا كما كمان اقول يفهم غافتار abo ani ndakeefamu. Salaamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Abbee bade yate aboo war arrisiin tun akkamisa. Nuti jarraanu kan nitanii. اذن كده دوبدا Way akkami warri Dubai kunii fi warri Kaayiroodhaan nu gurgurate. Nuti Ameerikaa qubaa qabna jenna. Abbee bade yate kaallittiini. دوبدا Salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Tadura Rabbi jecha sin jaaladha. Baatanii akkana waliin jechuun keessanuu nuti warra diyaasporaa kanaahu waa hedduu nu barsiistanii jiraadhaa ulfaadhaa isin galatoonfanna waa'ee irratti jabaadhaa. Salaamu alaykum. Dubbiin dubbuma lama. Man hafaa lillaahi wa aslaha jee khalaas. Akka biraa fayyumaa miti. نجا Milkaana. بالكان Ani torbee dhufe deemaa jira qaallicha na masgida jenne san ni jaarraa. ايه استاذ Akka biraa hunda keessanuu isin jaalanna. Gadaas ni jaalanna. Baabaa Nuuraddiin ni jaalanna. Hundi keessanuu ija mirgaa ija bitaati. عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. ونقني نتلين قرتي ومن قدو تنلي واحد دون برسيسة واحد دون سنين رابرنا تنافو نما جتونو قرتي ولقوا فتني خيري برتني وقتنا تا الدنيا نتناتي جبادا ولا غرفنو والجلا هاديمنو ولا هدقيني ولا هجالنو إذنوني بيتر ما شاء الله تبارك الله هدو سنجالنا إذن قبينا أكنوة الموتور حلال أكنا جتشون نما جتشون نما جتشون أك والجالتني رقاسا كل ده رقاسنين دينا جنتم بلاشي أنا هدون ست بونا هدون سنت ليني نابا بيتا جالا خيسن كنا أب بيفد جتقال للتيني يا رب رزي جالا نوخد يا رب رزي ورا والجالة نقول ورا والجلد نقول ورا والدقيو يا رب الحمد لله بيتين يا سيدنا نقيا نقول جتشا جبادة فتازنا جاء خلاص السلام عليكم والقراء نقيت إذن قراء ما أبشر هذا فاتح بيتا ونقول أركبون قادي نبيتا نتخنافو برنوتا إن ما أركب جينا لال ما أركب جينا ها أركمو ونقول تقول أركمي نمنخني بيتا وين رابرتا أكن الله يعني متاخنا والله قرر راين جالد قلبي كله متاخ نظيفة أنا بربع زبورتي دلوقتي كنا في سلا نيجي دمليه ما نفي وان قلبي سال الرب ساجر قلبي سال نظيف ما فكرت نفوت توري قرار أرجع هنا انت لبريدو سنديسي مو يا بريدو تيجي ها كابوريتي هذا فاتي بر انت كوبا جالتين تلتيني
أبي مدى كم جتين تل أب بسنبركم ما جالتي تنو ما هو ربي قرتي ورا وجد اللوم ورا وجد الريف لاتو ورا قرتي ilmu arku ورا قرتي جولتنا الدنيا رتي جمدني آخرت اللي ورا سبب جولتين رحمة ربي جنة الفردوس ربي سنها ورجي إجعام ربي الراكب أما اللي تيسم بيتا جمد شو ملي وأنا مرفتشيسا وأنا مسواتشيسا ربي سناتيس أنا ما من نور خنا